Seenaa baay'ee gara nama nyaatu namichatu mucaa isaa fi mucaa biraa fidee bakka tokko ciisanii mucaa biraa fidee kana mootuyyuu ijoolleen kun wal qixaa hojjaa wal qixaa umrii wal qixaa inni biraa dhufee bira ciisu suni mucaan kun akka seenicha dhageeffadhetti inni qalamuu hedduu kun filaa matarraa qabaa inni qalamuun hin immoo ka isaa kana namicha kana kun mootuyyuu homaa matarraa qabu jechuudha. Mucichi akka aadaa naannoo tokkotti ijoolleen tokko filaa soqatu maal jechuudha. Wanna tokko gaafa namatti yaaddu deebi'ee rabbiin immoo musiibaa ilma namaatti yaaddu keessattuu daa'imman waan beeynetti yaaddu ilma namaatti irrattu yoo hamtuu yaadde rabbiin immoo hamtuu san fidee sitti deebisa jechuudha. Seenaan kun seenaa dhugumatti baay'ee gara nama nyaatu. Nama kanatti odoo ilma san qaluuf yaadu rabbiin immoo deebisee ilma isaa san qalchisiisa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii Munaa Diidamii Afur. Sorry, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa jettanii asuma viidiyoo kiyya kana like gochuu share gochuu hin dagatina ani Munaa Diidamii Afur ammaaf gara keessanitti dabalamnee jirra. Isinillee akka nu simattan akka nu jajjabeessitan like dhaan share dhaan commentii fi yaada keessan akkana godhan abdii isinirraa qaba jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya seenaan narra isinii qabadhee dhufee waa'ee mucaa ijoollee lamaanii hiriyaa ta'anii ijoollee lamaan kuni namichi ijoollee kanneen tokko ka isaati inni lammataa immoo isa mucaa kana bira dhufe kana qaluudhaaf murteeffate jechuudha. Qaluudhaaf murteeffate mucaan kun ka mucaa isaa bira dhufe kun asirraa filaa mataa isaatti filaa godhata. Yeroo mataa isaatti filaa godhatee jedhu kana jarri itti xiyyeeffannaa milikkate godhatan filaa mataa isaatti godhate jechuudha. Akka rafuuf jechuun filaa mataa isaatti godhate kan yeroo rafillee ofirraan buusu akka yaada isaaniitti halkan qixxee baasnee mucaa kana baasnee qallaa yani karoorfatan jechuudha. Rabbiin waan ati karoorfatte musiibaa ati yaaddu tokko rabbiin odoo namatti yaaddu daa'imatti otoo yaaddu guddatu ilma ruuhii namaa tana rabbiin alatti wallaahi namni baasa rabbiin immoo ta'ee ruuhii isaan isa baasa jechuudha. Amma gaaf kana murteeffatanii halkan achi oofanii mucaa kana qaluudhaaf itti karoorfatanii jiran jechuudha. Mucaan namicha kanaa kun yeroo kanatti filaa mucaa kanaa kana fuudhee mataatti soqqate. Filaa mucaa kana fuudhee mataatti soqqate jechuudha halkan keessa. Isaan dukkana waan ta'eef yoo ifaa itti banan mucichi kun ka'aa kan jedhan rabbiin fuula keessa isaanitti deebisuu fi oluun fuudhanii maal godharree isaanii filama kana qaqqabanii ilaalanii mucaa kana akka filaa ofirraa qabu waan beekaniif filaan kun immoo kan mucaa namicha saniittu mucaa kanarraa baasee ofitti dirate jechuudha mataa isaatti. Yeroo kana keessatti jarri mucicha uffata ukkaamsanii harkanii fuudhanii bahan. Kan inni fuudhanii bahan kan namicha mucaa kana qaluu hedduu kana fuudhanii bahanii jechuudha. Maaliif murteeffatanii jiran jechuudha daa'ima kana qaluu. Rabbiin immoo fuula keessa isaaniitti deebite jechuudha. Murteeffatanii hin bahanii hin fuudhanii daa'ima kana kama isaa san abbaan maan ilma ofii dhalchisan deebi'ee qale jechuudha. Deebi'ee qalee gaafa kaanii mucicha achitti awwaalee biraa kuta. Yeroo mucicha achitti awwaalee biraa kutu ni dhufa jechuudha. Qalanii geessanii mucaan isaanii hin rafaan beekan jechuudha. Mucaan kun halkan makana keessa ba'ee suuqii wayii seenaa jedhama. Suuqii wayii seenee biskuuta moomaa bitatee deebi'a. Ganama ardii inni bariiti. Mucaan bira hin jiru. Namoonni sun immoo manatti hin deebine. Isin galee maal wayyaa akka isaaniitti qalanii geessan jechuudha. Ukkaamsan. Kana oolu halkan yeroo qaban san waan ba'anii fi isaan hin beekan akka mucaa isaanii ta'e. Hin bayaniin qalanii geessanii manatti hin galle gaafa kaanitti mucichi kun ka'ee mucaa kana yeroo biraa dhabutti obboleen gaafachuutti deemaa. Obboleen gaafachuu gaafa deemu hin soqan jechuudha. Hin soqanii maaliif wanni jalatti hin galle. Akkuma seenaa isaa dubbatutti mucichi kun gaafa kaanii namni wayiitti himame fakkaata abbaa. Gaafa kaanii mucaan kun karaa deemee ergasii odumaa deemu shankoora nyaachuu eegale. Mucaan kun rabbi baasee jira. Abbaan mucichaa kanallee du'aa rabbii isaatitti dabarfata. Du'aa rabbii isaatitti dabarfatee yaa rabbii kiyya yoo ati mucaan kun waan tokko dhi'anii dabarfate rabbii isaatitti kadhattee yeroo rabbii isaatitti dabarfatee gaaf yoo mucaan kun naan argamin ani qilbaasitti hin deebi'u.
maaliif garaa qulqulluudhaan rabbii isaa kadhate jechuudha. Kanaaf amma gaaf kaanii abbaan isaa akkasumas mucaa kanarratti itti dhufee karaa irratti yeroo itti dhufe mucaa shankooraan nyaachaa jira. Amma ergasii namicha mucaa kana qaluu hedduutti bilbilee mucaan eessa jira jedheeni bakka ergasii bilbilee gaafatee otoo akkas jedhanuyyuu yaa'anii walitti dhufama jechuudha. Mucichi namichuma kana bira jira. Yoo isaanitti geessanii jiran qalanii jechuudha. Rabbiin immoo tuyyuu musiibaa san immoo fuudhee nutti deebise. Mataa namicha saniitti deebise jechuudha. Subhanallah. Wantootuma kana fakkaatan samoona kana miidiyaa irratti deemaa jiru keessaa dubartoota 3 ta'anii kan nasbee ilmaan ofiitii fi wallahi waan baay'ee nama sodaachisu jechuudha. Dhugaa dubbachuu dubartoota 3 ta'anii ani naannoo sun naannoo akka ta'e hin beeku. Loqonni isaanii garuu gara naannoo Jimmaa fakkaata hin beeku. Yeroo gaafii gaafatanitti akka ani beekutti ijoollee 3 yookiin 4 nyaadhee jira jettee dubbatti. Subhanallah meeraan rabbii keessanii jedha. Akkamitti haati ilmoo ofii nyaatti deebiteen immoo ilmi namaa akkamitti nama nyaata. Akka beekamutti duraani kan jedhamu amma beeku garuu bulguu jedhama, gojjamee jedhama. Kan nama nyaattu iseedha jedhanii duraan jechuudha. Obboleeyyakoo kuni wallaahi aziim waanuma hin jirretu lafa kanarratti deemaa jira. Waanuma duraan hin jirretu dhagaa deema. Amma zaahirumatti immoo namni nama nyaata, haati ilmoo nyaatti. Akkamitti waan isaan hordofee jira jechuudha. Akkamitti nyaattee jennaan ani obboleessa kiyya qoricha naaf kenne. Wanni kun akka isiin ilmoo san nyaattee of wallaalchiftu tarii qorichitti godhamuu danda'a. Amma akka yaada kiyyaatti beekaa. Isiin amma yeroo sanitti yeroo ilmoo isiin nyaatu sanitti of hin beektu. Otoo of hin beektu beekaa. Nyaachuu san malee ilmoo san nyaachuu malee of hin beektu. Kuni maal inni ree? Kuni musiibaa yookiin qiyaama kalaa'udha. Akkamitti namni ilmoo ofii dhale nyaata? Akkamitti immoo namni nama nyaata? Gojjamee man jedhan sanuyyuu ani wallaahi laziim dhugaa dubbachuuf gojjamee sanuyyuu argee beektu. Dhagee oduu namni argallee jira ani hin beeku. Namoonni tokko immoo arginni jedhallee kan murteessus jira. Maaliif ree yoo jettanii ta'uus danda'a. Garuu hin beeku. Gojjamee fakkeenyaaf akka haasamutti waraabessa yaabbattee deemtii jedhama. Gojjamee namni sitti raagataa raagan deemtii jedhama. Waa hedduu irraa haasama jechuudha. Waa'ee gojjamee kanarra jechuudha. Deemee amma namoonni ilmoo nyaatan kunillee namoota gojjamee san keessa jiraachuu danda'u. Halkan deemuu danda'u. Halkan yookiin qorichatti godhe. Gojjameen kunuyyuu fakkeenya yoo fudhannu ta'e gojjameen kunuu qorichuma yookiin immoo isa raagarraa namni tokko karaa argatu jira raagarraa amma waan san hojjechuu danda'anitti. Namumatu deemee gojjamee ta'a. Namuma kanatti raagan namuma naxaa kanatti raaganii namnumti kun deemee gojjamee ta'a. Waraabessi isa nyaatuu hin danda'u. Namnis isa arguu hin danda'u. Taarika mul'atu sidan jedhamu. Ani akkuma amma seemichuma duraa kana keessatti dhageetti namni wayii ani nan beekaa. Ka guyyaas deemus ni beeka. Halkan illee ni beeka jedhee. Taarii namni kun naannoon isaa sun karaagan guutame. Naannoon isaa sun namoonni akka namni sun haasa'utti naannoon inni jiraatu suni nama waan kanaan beekamtee argatee nama waan kanaan hojii dhiyaanii jiraa miti. Galii maddisiifachuu, guddina ofii agarsiisuu, qabeenya guddaa horachuuf nama raawwatu jira jedhe namni sun jechuudha. Wanni kun immoo taraa nama ifaan ifatti beeku ta'uu danda'a. Gojjamee lafaa kaatee dhufu otoo hin taane raaga namaa itti namni raasisee halkan akka deemtu. Halkan amma namoonni tokko harreettis raagatu jedhu, waan sareettis raagatu jedhu. Wannumti lafa kanarra jiru ilmi namaa kun gaafa raaguu eegalu waa hedduu keessa seenaa jechuudha. Ilma namaa sammuu tuqee waan akkasiitu jira jechuudha. Waan akkasii kana kuni dhuguma jira biyya keenya keessatti raagachuun ni jira. Namarratti raaguun akka ati qabeenyi hin godhanne qabeenyi nama sanii sun akka gama keetiitti dhufu akka ati hiyyoomtu akka ati nama sanii gattaatu akka ati dalagattu irra hin buune akka ati xaarattu hojjetus hojii mootummaa qabus galiin isaa sun akka harkaan dhaabanne namoonni hedduu hin jiran jechuudha. Akka biyya keenyattis hin jira. Amma waan kana waa'ee jinnii kana gara miidiyaa tokkotu jira afaan arabiffaatiin hojjetama.
dhugaa rabbii dubbachuuf miidiyaa sanarratti waraabessa jechuudha akkaan argetti arabni quraana itti qaraatee jaldeessattis jechuun godhatama. Quraana itti qaraatee maal jettee waan san miidiyaa san sirriitti hordofa jechuudha. Waan san akkasitti halkan ifaa irratti ibsanii qaxxitaa ifaa irratti ibsanii wanti sun jechuudha gizee kaan gara boollatti fiiga. Gizee kaan as deebi'a. Silaala hin deebi'a. Ufii bifti isaa bifa fokkataa agarsiisa. Miidiyaan sun waan kanaan beekama. Akkuma an miidiyaa sannan hordofaa gama TikTokitiin jechuudha. Waan kana sirriitti yeroo guyyarraa jechuudha. Guyyarraa. Isaan maal irratti hojjetan? Bineensota irratti hojjetan. Amana biyya keenyatti jechuudha. Maal irratti hojjetama? Nama irratti hojjeta. Nama bineensa irratti hojjeta. Ka isaanii ka arabii kun warri arabaan hojjetu kun immoo maa inni? Warri arabaan hojjetu illee ni raaga jarana. Isaan maa inni? Isaan bineensota irratti hojjeta. Ammallee raaga waraqaa homa maranii ka darbantu jira. Warri miidiyaa sanii suni waan kana gizee fuudhan gizee harkaan qaban akka nama keenyatti miti. Isaan waan kana waan irraa beekaniifi waan sanitti qara'anii bishaan yookiin aayilaandiitti naqanii itti qara'anii bishaan aayilaandiitti naqanii ergasii immoo dawaa sana nama fakkeenyaaf namni namatti raagamee yookaan haxiree jalatti darbamaa yookaan immoo qe'ee horii keessatti darbamaa yookaan immoo walitti awwaalama akka biyya keenyatti akkas ta'uu danda'a. Kuni amma namni keenya akkuma tasaa fuudha. Akkuma tasaa fuun hin beeknu hin shakkinu jechuudha isin galee. Akka ani argetti miidiyaa sanarratti bishaan sanitti quraanni qaramee ergasii fuudhamee dawaa namni raage sanarratti itti facaasanii wanta itti afuufamuun jiraa miti. Itti afuufanii ergasii immoo itti qaranii banan jechuudha. Wanni sun nama san harka gaaf itti qaramee dawaan sun bishaan quraana sun gadi tufamee ergasii immoo tuyyuu wanti suni nama saniif hin ta'u. Nama raage saniif irraa hiikame jechuudha. Maaliif quraan itti qaramee namni keenya amma fidee harkaan qabaa bakka yookiin immoo yeroo sanitti kalas ka qomaatu waan isin ajaa'ibu dubartii wayii akka tasaa taane makiinaa tokko keessatti walitti dhufne jechuudha. Dubartiin tuni dubartii isaan hin beektan biyya keenyatti baasa tokko yaabbatan jechuudha. Dhufnee wal bira teenne dhugaa dubbachuu dhufneetuma waluma bira teenne. An dura taa'ee isilleen dhufte cina makiinaan teette jechuudha. Waluma cinaa teenne. Dubartiin kuni seenaan isiin himattu waa'ee dubartii kana wallaahi waan garaa nama nyaatudha jechuudha. Harki isii kuni harki mirgaa kun jechuudha. Muluma ka raamma yani katti jechuun kotteen isii kun guututti irraa ka'ee harki isii kun guututti dundumaa'ee haakimi deemti beeka. Maal isin ta'ee jedheen. Bakka harki tokko yeroo laaltu naxaa jira. Harki kun immoo yeroo laaltu astaghfirullah alazim. Harki kun yeroo laaltu dundumaa'ee kotteen irraa ka'ee kun keessa akkatti ol ka'ee kun akkatti jechuudha. Waggaa lamaaf badate jetti dubartiin kun. Maal irraa isin irraa ka'ee ayyuu jennaaniin ani obboleeyyan isiitus ooti jira. Ijoollee obboleeyyan tiyaatu nama dadaa jira. Mana yaalaa dhufee awwala jette laala. Awwala killee maasaa kiyya guddaa keessaa killee otomaa yaaduma kiyya waaqoon fotona fakkaata. Killee fuudhe jette. Qonnaa gizeen qonnaa sarara qonnaa kun hin jiraa miti. Sarara qonnaa kana keessa killee kana fuudhe jette. Killee kana akkatti ol fuudhan bashaq godhee cabseetti killee kana. Ergasii akkasuma achi darbee homaan dubbanne callisetti. Ammallee mana duuba kiyyaa oorruutu jira. Ammas oorruu kana keessaa killee fuudheetti. Killee lama fuune harki kun gaaf sanarraa qabee waan hin qabatu na haadholeetti dhibbumaa dhibbatti. Harka kanaan malee harka kanaan waa dalaguu hin danda'u jette. Gaaf kana dubartiin kun ani ka waa dalaguun harka kana tokkicha waa dalagadha jette. Harka kanaan garuu lubbuma na haadholeetti bakka gaaf kaanii naraammamu eegalee kotteen irraa yaa'u eegaltee mana yaalaa hin deemtee waa tokko bu'uufidde. Ammallee ijibbaataaf ga'iidhaan jedhanii obboleeyyan kiyya suudirraa na badadaa jiranii. Harki kiyya akkana jira. Harki isii dhugumatti asii gadi gara biraa miti. Asii gadi jechuudha. Harki isii suni asii gadi waa tokkotti hin danda'uuf
Garuu asiin akkatti kan kun boota nama naannoon kun jechuudha akka isii suni sirriitti qabu. Injiraa miti madaan tokko madaa'ee akkas bishaan guuree ergasii keessi isaa kun harkisii sun bakka wal guuree asiin dundumaa jechuudha. Kunniin irraa yaa'ee jira kotteen isii. Gaasan irraa na haduuteetti. Wanni kun maal akka ta'e irraa jechuudha. Dubartiin tun tarii dubartii cimtuu xaarachuu dandeetti. Dubartii bultii ofii hammattee qabachuu dandeetti. Garuu immoo maal isin fakkaate? Garuu immoo akka isiin hin sochoone. Harki isii godhanis harka mirgaati jechuudha isii haduu hojjetan. Harki bitaa amma nuti irra guddinni keenya kan waa dalanumaa inni harka mirgaatiin irra waa dalana hojii qabu jechuudha. Isii ka akkas ta'e harka maaliiti? Harka mirgaati. Namni biyya keenyaa wantoota akkana dalagan jechuudha. Kana haasaa kana maalirraa kaasee namicha ilmoo biraa qaluuf deemu ilmoo isaa qalee rabbiin deebise musiibaa isaatti deebise. Musibaa ilma waan beeyne maleekatti yaadessan ilma isaa kanatti deebisee isaan qalee. Kun immoo sirriidha. Sirri akkan ta'e hubadha. Sababni isaallee maali? Ati jireenya kee keessatti hamaa namatti yaadin. Jireenya kee keessatti keerii namaa yaadi. Raaguuf hin tattaafateen. Taqabdu sanatti du'aayii godhadhu. Yaa Rabbi tana keessa barakaa naa ka'e jedhi malee. Ati amma akkanumatti kaatee gaafa hamtuu namatti yaaddu. Allah'n hin beeku. Akka ati boritti jiraachuu dandeettu. Akkamitti bor qarbiin sii qotamte. Akkamitti jiraatte. Ati raadee jiraatte. Ilmi kee sun hoo akkamitti jiraata. Bortarii ati raadee har'aaf jiraatte. Ilmoo keetillee raagoo barabsiiste. Jireenyi kee guutuun maatii kee guutuu dhibbumaan dhibbatti kaasaabaa taasisuuf deemte jechuudha. Namoonni yaada akkana walitti yaadan. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaju. Viidiyoo kiyya immoo laayikii gochuu, sheer gochuu hin dagatina. Ani obboleettiin keessaa Munaadii Dameefuu. Hedduuta kanaaf galata guddaa qabdu. Galanni keessan ammallee dachaaf isin haa ta'u. Yuutuubii lammaffaan akka isinii dhufu inshaallah gara fuulduraattis abdii qaba. Yuutuubii kiyya ammaa immoo kana akkana jajjabeessitanii na bira dhaabattan abdii guddaa isinii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayikii gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu fi koomantii barreessuuf yaada keessan ibsachuuf mirga qabdan. Namoonni gaafii qabdanis akkasuma welkaam isiniin jedhee jira.